Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtuu nagaa keessanii anis nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha. Hordoftoota koo jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan baay'ee nama gaddisiisuu jechuudha. Wanni raawwatamaa jiru kun jechuudha. Innis maali jechuun keessan hin oolu haadha sabboontuu hin beektanii namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Haati sabboontuu micayyoo ishee akka barbaadaa jirtu sinuma quba qabdanii dhugaa rabbii haati sabboontuu dubartii cimtuu fi dubartii dhugaa bakka of taatee jiraattu kan humna ofiitiin ijoollee ofii guddifachaa jirtu bakka abbaan bira hin jirretti haadha taatee fi abbaa taatee fi jechuudha. Ishiin odoo gaara kaaniif kaan keessa baatee intala ishii barbaaddu jechuudha. Amma immoo halkan irratti bilbilanii jechuudha. Intala tee nu bira jirti. Intala tee yoo barbaadde maallaqa nuuf kenniitoo intala tee gassii dhiisnaa jedhaniini dhugaa namni gara jabeenya kana maaliin jedheen dhugaa rabbii jechuudha. Maali dubartiitti garaa jabaachuun haadha ofiitti garaa jabaachuun maali? Namni batalay namni haadha qabu kanan hojjetadhee yaadu ani jechuudha. Namni obboleetti wajjin alatti kanan hojjetadhee yaadu maaliif xiqqoomallee taatu garaa namaamnaa waan ta'eef jechuudha. Haadha tana laalanii akka haadha ofiitti jechuudha garaa nama ofii qaban malee akkanatti waan irratti raawwatan kan irratti raawwachuu hin qabani. Gaaraaf kaaniif kaan keessa deemtee akka intala ishii barbaadaa jirtu nu argan jechuudha. Sabboontuu gadi sii baasna dooraara 12,000 nuuf kennii jedhaniini haati sabboontuutis intala tiyanaaf kennaa dooraara siniifan kenna. Ani garuu sin beekaa ati nan beektu jedheen abbaan dooraara 12,000 gaafate suni. Lakkoofsa siimii lakkoofsa 12 qaba. Ati garuu takka bichaadhaan na beektaa takka bichaadhaan na hordofaa jirta jedheeni. Kuni jechuun isaa nama ishii beeku, nama eessa ishiin akka ooltu, nama haadha sabboontuu gaafi baashiitii fi gala ishii eegu jechuudha. Namni kuni waan haati sabboontuu irra ooltu, waan haati sabboontuu dubbattu nama beeku jechuudha. Namni kun namni akkana ishiidhaan jedhu kuni. Dhugaa baay'ee tokko garaa itti jabaatanii akka ishiin intala ofiitiif bakka guddaa qabdu akka ishiin sabboontuu jettee ishiidhaaf gaara afaaniif kaan keessa deemtu arganiiti ishii boochisuudhaaf ishii gaddisiisuudhaaf akkana godhaa jiranii dhugaa dubartii kana gaafachuu jechuun eessaa fiddee 12,000 kana jechuudha. Ishiin dubartiidha. Ishiin humna ofiitiin bulti. Kan abbaan manaa bira hin jirre daa'ima ofii guddifachaa jirti. Dooraara 12,000 gaafatan jechuudha. Ishiin sanumaanuu intala tiyyan barbaada. Maallaqa irraa haajaan qabu maallaqa siniifan kennaa intala tiyya gannaa lakkisaa itteeni bootaa gootee fi bakka kanatti walla agarra jetteeni bakka sanattee shaffanattee eegaa jirti. Garuu bakka sanatti illee ittiin dhufne maaliif waan ishii beekuuf jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee ulfaataa irratti raawwachaa jiranii haadha sabboontuu irratti jechuudha. Namni ishii waan akkanaa kun irratti raawwatamaa jiru kun immoo nama ishii beeku, nama ishiin sirriitti waan ishiin keessa ooltu beekutu waan akkanaa kana irratti raawwachaa jira. Namni keenya silaa boomuma jalaa walitti ka'a. Kanuma wajjin nyaatanitu garagalee nama nyaata waan ta'eef jechuudha. Gisee ammaayii dhugaa beeku ani Oromoon kallattiitti deemaa jiru baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Maaliif biyya san keessatti kallattii adda addaatiin miidhaa adda addaa warratti raawwachaa jiranii. Waaqayyoo micayyoo haadha sabboontuu jechuudha. Sabboontuu waaqayyo nagaadhanii haadha ishii biratti ishii haa deebisu jedhaati du'aayii godhaa fi dhugaa baay'ee ani garaa baay'ee na nyaatte haati sabboontuu jechuudha. Gaarri ishiin buutee hin barbaanne hin jiru. Garuu ishii achumaa fuudhanii achumatti yaalaa oolsanii ishiitti taphachaa jiran haadha tanatti jechuudha. Odoo haadha qabaatanii odoo obboleetti qabaatanii haadha tanatti akkatti hin taphatan jechuudha. Odoo moo ishiin nama biraa qabaatte nama azoo intala ta'e sii barbaanne sii baasne jedhanii nama cinaa dhaabbatu
qabaattee akkatti ittiin taphatan jechuudha. Namnis akkanatti ishii se'atee irratti bilbilee qarshii kana hunda sin gaafatanii namni bira jiraate jechuudha. Garuu waan ishiin nama bira hin qabne waan ishiin kophaa kaattee intala ofii barbaadduu fi maal nu gootidhaa fi kana hunda gaafatan jechuudha. Qarshii kanas inna waaqayyoo hundumaa danda'aadha. Waaqayyoo intala ishiitti wal ishii agarsiisu karma laaftuudhaani. Du'aayii godhaa fi haadha sabboontuuti akka sabboontuu ishiitiin wal agartuu akka sabboontuun ishii nagaadhaan baatuu fi harka xalaataa harkaa'e dhugaa biyya Yamanii san keessatti waan addaati waan raawwachamaa jiru waan nama jibbisiisati waan walumaan argaa jirru kuni inna micayyoo haadha sabboontuutis aamsiisanii akkatti kun haati sabboontuu irkaa barbaaduu qabdee kaa turtee jirta akkuma waliin agarru ammammoo afuuraa geenyanis dooraara 12,000 micayyoon as keessa jirtu ka sabboontuun bira jirtus birrii barbaaddi. Inna dooraara 600 addaa fudhanna waan ta'eef dooraara 12 naaf diitoo anis akka waan hojjetanneetitti jechuudha. Anis haqa kootiin barbaada. Haqa koonaaf kennitoo intala ta'e fudhedhaniini garuu kan haqa kun of qabu haadha sabboontuuti malee isaanii mootii haati sabboontuu intala ofii barbaaddachaa jirti malee intala isaaniitii mootii wanni haqa irraa qaban tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama jibbisiisu waan irratti raawwatamaa jiru kuni kanaafuu haadha sabboontuuti du'aayii godhaa fi waaqayyoo micayyoo teetii waan si agarsiisu sabboontuu tee manatti si deebisuu odoo hin yaadatin harka xalaataa harkaa si baasu jedhaatii du'aayii godhaa fi nagaa fayyaa naaf ta'a.